Hayyee baga nagaan dhuftan kutaa ja'affaarratti damee ortee Oromoo jalatti qoqqoodama Oromoo Baarintuu waliin ilaalla. Foloo gochuun eegala. Uummanni Baarintuu yookaan Baarintummaa qoqqoodama armaan gadii of jalaa qaba. Qoqqoodamni tokko deebi'ee mataa isaatti qoqqoodamuu danda'a. Isaanis tokkoffaa Oromoo Walloo, lammaffaa Oromoo Moraawaa yookaan Ittuu, sadaffaa Oromoo Karrayyuu, arfaffaa Oromoo Aniyaa, shanaffaa Oromoo Arfanqalloo. Oromoon Arfanqalloo damee afur qaba. Oromoo Alaa, Oromoo Oborraa, Oromoo Baabillee fi Oromoo Daagaa yoo jedhamu, Oromoon Daagaa uumee nooleef jaarsoo of jalaa qaba. Oromoon Baarintuu itti fufee ja'affaarratti Oromoo Arsii, torbaffaa Oromoo Qaalluu, saddeettaffaa Oromoo Warjii, salgaffaa Oromoo Shariifaa damee Oromoo Baarintuu jalatti argamu. Waan daawwattaniif hedduu galatoomaa. Kutaa itti aanu maal qabadhee akka nuuf koomentii irra naaf godhaa. Foloo gochuu hin dagatinaa.